dambalii jaalalaa qophii nama tokko qabanne isiniif dhiyaanneerra. Kunis deemsa jaalalaa keenyadha. Akkas jedha. Ani kanan dhaladhee ganda baadiyyaatti dhaladhee guddadhee akkuma umuriin koo jabboota tiksu ga'eetti jabboota tiksaan ture. Gaafa maatiin koo mana barumsaa na galchan umuriin koo 5 ture. Barnoota koo osuman baradhee maatii koos gargaaraa kutaa 8 gahaa. Yeroo sanatti umuriin koo ganna 13 ta'a. Mucaan baay'ee bareedaa tokko ollaa keenya kan ture. Maatiin koo gowwaa kan jedhaniin garuu inni nama sobee mataa gadi qabatu ture. Nama dhaabbata toleessa bifa qabu ture. Luuccaan mataa isaas warra adii fakkaata. Innis yeroon ani mana barumsaa deemu tabba mana keenya fuulduraatti bahee na eega. Yeroo isa bira gahee harka koo kaasee nagaa isa gaafadhu harki isaa akka nama danfatti naqeetti harka koo keessatti dafqa. Maal taate obsaa koo jedhee yoon gaafadhu anuu hin beeku siifoo koo jedhee naaf deebisa. Osuman waliin deemnus ijji keenya hattee hattee walirra buuti. Ijji keenya hattee hattee walirra buuti. Natu hin beekne malee onneen jaalala fedheera ta'uun didu. Kutaa barnootaa keenya walitti aanaa yeroo boqonnaaf baanu haga wal agarree hancaqqee waliif binnee wajjin nyaannutti jarjarraa. Gaafa kutaa salgaffaa geenyus maatirraa fagaannee ani eessuma koo biratti hin galeen magaalaa naannoo keenyaa deeme. Inni garuu maatiinsaa harka qalleessa waan ta'aniif manaa deddeebi'ee barata. Kanaafis kopheen isaa yeroo baay'ee jalaan haphatee horata. Ganama subiin ka'ee mana eessuma koo jala taa'ee haga yeroo barnootaa ga'utti na eega. Gaafa tokko cufa mana barumsaa ture. Inni barataa qaxalee waan ta'eef badhaasa fudhata. Kanaafis namoonni yeroo uffata ciccitaadhaan badhaasa fudhatu itti kolfu. Kuni kaayyoo isaa isan daangeessine. Guyyaan sun anaaf guyyaa addaa ture. Erga badhaasa fudhatee xumuree booddee bahee ijoollee keessa na barbaade. Ijoollee keessaa na baasee na fudhatee sokke. Barattoonnis obbolaadha jedhanii yeroo baay'ee nu yaadu. Gara gaattiraa tuuta qabu tokkotti gadi buunee takka dhaabachuun aannaan onnee keenya lachuu ni dabala. Obsaa jedhee waamnaan okoo jedhee owwaate. Maaliif as na fiddee jedheen gaaffii dhiyeesseefi si dhungachuufi naan jedhee. Anis baay'een sodaadhee waan hin jiruuf dafii haa deemnu jedheenii achumaan na qabee hidhii koo keessa na dhungate. Yeroodhuma sana jaalala isaatiin miira koo to'achuun dadhabe. Galees waa'ee obsaa koo yaaduu eegale. Kutaa 10 gaafa geenyee qormaata maatirikii fudhannu ani qabxiin darbisaa waan naan dhufneef eessumni koo akkan biyya alaa deemuuf natti hime. Anis tole jedheen fudhadhe. Ta'us obsaan koo obsuu hin dandeenye. Obsaan ammas barnootaan cimaa waan ta'eef gara kutaa 11ffaatti darbe. Anis biyya hambaa Kanaadaa deemee jira. Obsaa koo osuma waa'ee kee yaaduu bilbila keessa barbaadu ganna 10 dabarsuuf hin jira. Maaloo bareedaa koo lafa sagalee koo dhageessu kana ani siifoon kee asansii jiraatii maaloo na dhaqqabi naaf koottu. Anis taa'insi eegaa akka ijoollee haadha eegduu maaloo dafii naaf koottu sarara koo karaa qoma oftuubii argachuu dandeessa. Obsaan kee siifaa dhufu obsas siifaa kennu naan jedhaa. Ani obsaa koo eeguu itti waa fufeen jira. Kunoo alalaalaan jira. Oromiyaa guddaarraa. Akkam jirraaree keenon laaffirraa kan nama guddisee biigantii marraa yaadni kiyyaa sumaarraa halkan guyyaa gannas birraa yaadni kiyyaa sumaarraa halkan guyyaa gannas birraa. Akkuma kee anis akkuma kee akkuma